ofiki yaadeti waningo de baran. Malton ars. Wanin arsu mal. Also yo karabratin bain arsa male. Wan ofiki yaade. Okay. Karol fadego ito kogonin arsu to kolen injuru. Ana beka ana kada social media levide. Alallam gal social media pidu ndura jalkaba. Kam gese isatti ergentore. Buli kulashan indura. Okay. Gadu balik imsetu manca disemale ustaz boni yeni. Akka inni baasof buli kudashan dura itti ergeen ture. Ismattuun. Ana jedhee. Maal ol gootan. Dhaggeeffadhu haa. Hayyee. Ana jedheetiin. Isinis tolteeti anas tollee waliin goone waan godhu qabnu waliin goone. Private eenyuun ilaallatu. Social media namiti osoo bakka fedhallee dhaqee who cares? Waan ofii kiyyaa godhan sii galee. Nan beekaa bara ifii kee godhu. Isiin illee jaalattee goote. Isiinis jaalattee goote. Agartee anna fakkinya nama bultis qabu miti nama malmanis qabu miti nama waan tokkos qabu miti just nama social media nama single dooma waan agartee tanarran kaayadhu maaliifu osoo nama wanni wayna jalaa bada wanni wayna jalaa waan something so wanni wayna jalaa ta'a jedhee waan akkanaa yoo hin dalagu ture garuu wanni kana godhe maali isii maataana ta'u amma durallee isii hojjeturte. Odo isa no rumu waji dhaggeeffadhu haa achi waraabadhu leerikadhulee qoratu achi fiddee galakkifata. Aboo maali waraabadhaam ta'u bada isa dhaggeeffadhu. Akka feete godhu no who cares? Ela. Isii dhaggeeffadhu sitti himaa messengerii keessaan sitti fida. Namni jalqaba follow leenatti ergate qati qelee dhufe kunooti min qabaa sittiin erga. Dhaggeeffadhu sitti himaa. Hin fedhuunii jette amma dura just friendly dha Facebook irratti hoggaa baay'ee just friendly dha sii galee. Odo heerumin duramo. Osoo heerumin dura iyyuu friendly dha garuu wannan turre hariiroo haasaa keessaa wanta kan hin qabnu. Haqa isaa wadhabee bakka inni ni haasofnaa haasaa biraan qabu. Haqa isaa wal bartee gaafa inni viidiyoo caaltuuti maali dachii balleessee maal viidiyoon kaachas dalagame. Garuu viidiyoon suni barreeffama siisitti erga dhaggeeffadhu. Barreeffama siisitti. Ambi wansi gaafa dulaan viidiyoon suni odo ishiin heerumin duramo erga heerumte kana qofa adda baase. Erga heerumte. Erga heerumte akkamitti hariiroo akkasii wajji qabaata? Turoo hariiroo isii wajjin ni qabna garuu waan akkasii keessa seennee hin beeknu dhaggeeffadhu sitti himaa. Okay. Narraa hin fedhuuni namichi kun nadhiisu waan arge hunda social mediaatti qabatee deemaan ani hin fedhu. Uummanummaan akka ajandaadhaan godhanneef hin tole jedhaala malee namicha kana karamatti jalaa ba'uun dhabe. Kootu fudhu naan bade na fuudhi barreeffamni isii hundi ni jedhame messengerii keessatti qatti jedhee ta'a. Kootu guyyaa wajjin sa'aatii wajjin haasofne wajjin kootu na fuudhi. Hin fedhu ni kaalee narraa hiikii jedheeraanii narraa hiikuu didee duraa'u nikaa qaadiidhaa hidhannee qaadiidha yoo dandeenye qaadiidhaan hiikaa jirta. Okay. Takka jedhisi himaa. Lammaffaa ammoo haga viidiyoo kanatti erge jedhallee viidiyoo inni isitti erge innillee Ustaz boni ye terge kun mal jennaan inni bakka eega kana ta'e ni kana narraa hiikuu baannaan inni anatu beekaa waan godhu qabu jettee ni jenna maaliif inni kaasarraa hiikaa manaati yaasin jaalladha as dhabuun fedhu jennaan inni akka amma inni jarri waliin haasa'an jennaan osoo na jaallattaa jenna osoo si jaalladhe maatii sirriitti chiitu godhaa jedheeraan naan jettisiin okay akkasii yaa. Amma dhiyootan ammoo si dhiyoo bilbila raabadhee turte hin jirtu. Namoota gara biraatiin dhufanii namoonni biraa dhufanii keessan arrabsanii waama jedhan. Ohoo akkanaadha waan akkanaati informationii kana eessaa fiddeesiin. Namoonni kun eessaa fidanii dhufanii akkana jechuu jiran yaa. Wanni kana information kan social media quban qabu ustaz booniyyeedha malee namni biraa namni quba qabu hin jiru. Eessaan akkana jechuudha. Irra bilbilaa. Sababbiin ati amma itti aartee gallaqiftee maalire? Sababi ani itti aaree rakkise ina sobde. Okay. Akkam jettee? Yes. Bakka dhiisu jira gara biyyaa deemu jira xiqqoo isii isa tasgabbeesseetiin deemuu deemaa jettee dhiyoo sana ammoo deebitee gara isaatti deebite. Okay. Siinis akkas jetteemu. Ati jaartii namaa ta'uu odo beektuu maaliif haasofsiifte? Dhaggeeffadhu haa. Hayyee. Waan isiin gooteedha. Kuni hundinuu gocha isiin goote malee anaa miti. Annama laayifiidhaan illee nama hojii dabarsee jira viidiyoo illee nama hojii haasee jira. Namni kamuyyuu waan gochuu danda'udha. Siigalee namni waan fedhe nama jaallatu hojii waan fedhe illee ni godha siigalee. Waan ani isii dirqisiisee funyaan isii qabee yookiin waan isii wanna godhee tokko illee hin jiru. Ati illee boru social media kun boru ni dhoonna ta'a.
ajandaan kun akkuma takka boruboodhanii bada sii galee. Yaa. Ilaala ustaas boonni jeenu nagaan quraana osii qaraasifataa jira. Dura iyyootti ergee jira hin dubbanneen cadhise. Ati garuu baatee waanum harargee taateefini isarraan baatee tiktookirra namaan dhasti wallaahi wanta kanatti hin fakkaatu. Who cares? No, barnamni usta booniyye isaa maxxansetti beekaa barnamni awwanni si maxxanseefi. Ibsa dhagee. Aisaat. Osoo ati iyyuu maxxansu baatte kuwwanooni maxxansa anutti yaadeen godhe ati garuu keessaa wanni anarratti dooltuuf. Wallaahi watarlaahi dhaggeeffadhu wanni ati goota sirrii miti kana ni beektaa. Haa ta'u baatu ofii jechuun yommuu godhe iyyuu godhuu baadhe iyyuu ati maalumaaf dhattee anuu godheellee hin dhisne baasee wanni ati keessaan dhuftee natti duustee waan kana kaaftu. Ani osoon hin maxxansin odoon suuraa ta'e hin maxxansin osoo waa'ee kee hin maxxansin sirratti dawwalee ture sirratti dawwallaan an dalagan jiraan an jette. No rakkoon qabu maxxansa ammallee sittiin ergaama yoo feete. No. Kasanii miti kasan daranii. Wallahi kasan daranii beekaatiin callisee malee kasan daranii. Obboleessa kiyya na dhaggeeffadhu anatti naarin wanni itti aartuu qabdu. Sitti naaru waan feete. Obboleettiin qabdu wanni na aarsan sani anamma viidiyoo nama hedduu numatti jira bara. Hin maxxansu malee nama hojii haasa'u nama hedduu jira. Namni bira akkamitti haasawa mee tana qofa naa himee hoggo. Haasa'u baatu who cares? Haasa'u baatu. An waan itti yaadee beekaatiin godhe sun naumaan natti waan jedhu. Ati ni jaalatta ishii? Kana cabu yoo karaa biraatiin nama wayiidhaan bahe wanni wayii malee. Okay, ni jaalatta. Egaa bar. Wallahi na ajaa'ibdee bar akkamitti na soobdee? Dhaggeeffadhu ana maqaadhiidha jedha. Ani ni hiikuu fi hidhus nama dandeettii qabudha. Inni ammaan tana dinna anaa tanatu anaa qaadii kanatu ni kaan irraa eegee ofitti sii deebisa. Tuqnaan jedhu. Ida'amuma qaadiidhaati. Anuu qaadiidha yaa. Qaadii jechuun maal akka ta'e hin beektu. Kanaafin haada ustaazicharraa hiikee achi lafa kaa'ee fi haada kiyyarra buusee. Yaa rabbii qiyyaahu. Maa walitti duurtarree duulle kanaa kun maal jechuudha maanta nama nuti maal irraa beekne. Ati narratti illee duulchise waan akka hin qabu. Anamaa waan inni irraa hidhatu tokko illee hin jiru. Aboo Kanaadaan tun baasuma nutti baafta wallahi warri Kanaadaa kun. Wallahi. Yoo si danda'ame keessaan fixannaa yoo si danda'ame kaasi. Yoo si danda'amu baatee yoo jette anka ajandaa biraatu si fide yoo barbaadde. Ajandaa biraa nama ajandaa irraa qabu miti yaara wannumti akkanaa kun akkamitti dhiirti biyya faranjii jirtu suuraa akkanaa baaftii dhalaa wajji haasottee jeetan aare malee biyya arabaa tan hedduu wanni jaan aboo kun akkana godhe jenne keessatti argan irraan dubbadhu garuu immoo ati nama biyya faranjii jirtu. Nin beeka yaa kanallee waan isin na goote gubadheetu mana akkana godhe waan isin na goote dalagaa isii dhaanama waliin baasu malee wallahi billahi messenjeri si keessa sheeru godhee si seensisee laalta. Wallahi ilaa ammayyuu hanga viidiyoo ol baate tan haga ustaasatti ergallee seeba goote naan jette wallahi laziim haadhi suduraa karaa dhabe kun wallahi seensisee silaachi isaani. Ammallee yoo ilaa hanga ammaa biloo kun goone ammallee kunooti maa waan akkasii dalagde qaadii waan akkanaa sirraalee kun hangitetti akkasii naa goote qaxxiyettee jetti. Kallattii hundaan ammayyuu na tuqxeen jirtu. Meebi tariidha anumatu tariitii ta'u. Amma bartana atummaa yoo fuute malee namni si fuudhus hin jiru sii galee. Atummaan akka ol baaftee gabarratti beesifatteetti atummaan fuudhii awwaanis hin jiru. Takkan qabu yoo dubbiin akkanaa jiraatte waan irraa beenu hin qabnu. Jaalattee wallahi jaalattee laal galabbaqamtee torba fura fincaanaa wallahi torba fura fincaanaa laal jaalattee feetee hai waan isin goote. Qo'an shari'aatam keessatti jaartii namaa janaatti bitana danaba. Hin qabu hin fedhu jette jaartii namaa janaajjana maal. Jaartiin namaa yoo hin qabu hin fedhu jettee. Namichi kun gaafa isatti galee kudheen ajjeesa bakkuma boolluma qotee naa awwaala hin fedhu jette namichi gowwaadhaan hin dhiisu kun namichi waan arga hunda qabatee sooshaal miidiyaatti ba'a. Manaallee kan dabarsu ana gaadhaan nagalchee ofii saaloonii ta'ee ijoollee qaraasisaa akkan gadi baay'inaan. No kana beekee ati Kanaadaa jirtumaaf akkanas hin jettee si jala Kanaadaa irraa fuudhatte Kanaadaan nan biyya guddoo seete malee wallahi watarlaahi dhiirti dhiirumaa dhaggeeffadhu. Odoon si ta'e lakki awwaanin biyya faranjii jiruuf akkana godhatta adabadhu jaarsa keetti jettan silaamaama baanii wajji hariiroo uummadhatu. Adan mana raddu dabanaa jirta. Sirratti duula banaan jiru guutumaan guututti garuu ati wallahi ma jaartuma teenya shakkine bar jaartuma teenya shakkin haala kanaan. Ne ko wal taasi wallahi haala kanaan jaartuma teenya shakkine subhanallah wallahi lazim. Infitanna. Hayya. Infitanna. Atin yoo dandeette wallahi video sana rakas please. Yoo dandeette yoo si dandeette yoo si eeyyame. Anaa miti kan balleessi mucayyoodha. Anaa bisa jedhuulee kan dura yoo fide
mucayyoodha. Waan isin jette hunda yoo feete wallahi ragaa wajjin gadi siyaasa. Kees Facebook Messenger kiyya keessa seensisee gudii sitti argisiisa. Akka sanii olillee inuma jira. Ofii yaa beekaa baasellee garuu ustaazni nuna ga'umaan ta'aa jira. Amma durallee itti argee jira. Kulee 15 caalee hin dubbanne liqimseetumaan jedhisee bishaan itti gadi dhugeeti. Ati kophaa kee nasirratti hin doole. Ansirati dulu meter dubin tu biya faranji dakun qabdu biya faranji tol bon qabdu je ti barat biya faranji jirtaate nama kana ma kana gota ambari sin fena dagun korse sin sobe wallahi lazim dalan bar adamu jannata baftani be itamiti ati duba jartina wallahi lazim isin nazo korse debite won isin gotellen gaari mite anama kana asali jedu akum sitole got kaselle sin jedu isin jedu rakko qaban an wana kana raz dubachun fadu yo hariron jalala sin du jirate ni khanqlen sara duranu wana khamiti ni jirti wallahi ni jirti sitin argisisa please rabbi jeda hariron jalala sin du jirate wanu na gumabana jira abanu ajandan torpanu guyamala masadihi guyamala ma okin guyama wallahi guyata ka rabo den jurudis marto gara na fi de baje atak masitole godi garu gan no kana ran dubachun fadu wana kana ran dubachun fadu ati amma bar amma jarti tenyo shaksi ta jirta jarti na man janajalina rabbi sunu sudadati jarti na mara gabwa waka ayen janajal janajalina wallahi gana le amatan bar amatun jarti tetim boniye makan jirti malete fayya ustaz maqay amna male jarti teti bar jarti teti wallahi jarti tiya dogo mala wallahi laki gafadun ansabat adas godoni yo kana duftu wallahi lazim sagaleni si abadna si all everything na harka jira wallahi la ilaha illa allah muhammadur rasul wallahi aga arafata jere arafa boda galta jeshan tay jere ningalini baka ambiyat leyo kan akamitin tana mi chokunan disu asal leyo mai bakana fasifa ati kanada si bidateni hakai mal dala mal to katika galchama kanada si bidatemo male ma wani ati qabdu me khabone ustazan adat atlen namu aka sheikhati ni sheikha shekha mit wallahi durije andurije mada kuya idati awa suran te tanamiti si surate si argu kan ta sidarge ga kan man ta sitanami surante shekha mit wallahi inkarane yo andaka inkarane sama kam godo dim amma gababsi me ustaz boni yele dabbate abba me chato dabbate ane bisi tolle wali ngone toltena wajji gote isiri le gabbate dubbata jirtu ati okay inille gurban ko sura hin qabana man tasu wallahi hordofto ta ba'i qaba duga rabbi chanko akana gode hakati ya dafsi wa akana kana gode le inille hidubbanni uffate jadise anama sin kasa an sin kasa rakon qabu ana kamitti namni kanada jiru wana kana goda dabar namni bije faranji jiru sani mani na arse mali ani interneti lal mango fakati ada kana to maracha ada nanti duga ka ananti kana mas gochisa ma kana poya jere aw qalu chana ti wallahi marata da ruguman ijal simban kana boxa yo jede lalu kana bisi mandarina fakati everything is bak akwala oh sukofa garsisemo Ishikofa sigarsisemo ati bigarsift karmi sani tepa kalukti sani kasarbani se qamaca me kam tujra se aselle rakte jorta kamadelle to wallahi video san dilalle biro khiyana oboletin qaba rabbi sum sadaq ato bole amma san duba nama kasi baredu wana kas fakadu sam malib galakiftet ana mo wana kasi yon arge wadilakis akka isi dio tana kara saade ekte ko farsani share gote wal farsan kana ha bilbil lena la kasu dete gado sin sisamo ina himte jirti wallahi wonne na himte mali lami chukuna ragad himbo isatte jira mun qabu just wajmana wonna jira gabamanni beke saba atsal isnan te terte garo sikale ne gane le na rifadde sia sikale wallahi tini jarjerte wallahi magana tipati boniyeni nami choli jirti video ta dengata mi taguya sadi turatu jira wallahi guya sadi tur ambaro sanero min duran sebaran kanin sir da wadu tur no imbe ka ene no guya woni terke yaga horabe yaga focin hasofne saame ka hasofne saato ko alam saasadi funta ustaz boriye berjira ma cha iseyosan
Maal jedhis. Ati fi garsiifte? Waan naan jedhe amma sii dhiisa moo kamuu yalee naan jedhe. Jalaa nama lamaan isa kofuu naaree naa dhiisin jedheeni. Wallahi na takkasee emoji nama takkasan sanii na takkasee kolfee na biraa deeme. Biloo kana godhee jira. Keessaa keessa liseensisi. Amma garuu akka jiruun barreeffama ofii dhiireetu godhee jedhanii. Muraasatu jira. Amma waan si dhaamu. Namichi kagalee fi akka namichi wallahi akka sooshaal miidiyaa gubbaa ba'uusanii miti. Keessaa moo haayilenyaa duriyyee wallahi duriyyee. Akkuma ati waan tana hubadhu akkuma ati ustaaza kana jalatti janaa jantee jalaa fuutetti si jalaa is fuudhani. Haa fuudhani. Wallahi dhiirti jiraannaan haa fuutu. Haa fuudhani. Wallahi dhiirti jiraannaan haa fuutu. Maal taate dubartii faa biddoo kanuma bira jiru ooyifataa bara. No, ati Kanaaduma makuma saniif si jala akkatti gaggabdee nan bira. Ati hoo agarsiifte? No, Madoo Kanaadaa jira akkasii faatee maraatu. No, wallahi ani akkuma kee kana qunnamee jira gaa'e meeqa garuu dantaa jetteetuma itti dhiibta 2 3 4 5 jana namni mudooni atilleen akkuma miyyoon jaalaluma akkam qabdii akkatti sillee kana gootee miira kan seensiftee viidiyoos. Wallahi ana idruwai namni loon gorsa isiidha. Sinjere bara ando barti. Ati garsiifte? Ati shaytaana. Ati garsiifte? Agarsi. Amma deemiti. Okay, isile rakko. No, ansiraan kaasa dhaggeeffadhu yoo jaalalti sin duraatte ani shiis waa'ee jaalalti bakka jaalalti abbaamoo fudhata. Mana keetitti ni dhufa laayif bani mana kan keetitti ni dhufa yoo intalli dhufillee na peete garuu viidiyoo sana raakaasi. Wallahi isin fedha ofiitiin na wajji gootee ustaazillee bulii 15 dura gaafa dhume viidiyoon kun amma dura si bira dhufee jira jedhee gaafa dhume. Wallahi qaata turee jira harkisa bira dhaqee isinillee quba qabdi illee quba qabaa inuma cadhisanii ammallee hin dubbanne inuma cadhisanii. Makamaki yalu omne ustaz ni kun makamaki yalle omne tayo waan takka wanni matasto kolle hin jiru kanaadha fuudhu malu wannumti akkatti isa yisiisee usiitu jalatti naannessee rabshaa dura dhaabaa ture daa qaalichi kun jaalate maa rabshaa dhaabanu manna ati akkamatti qoy akkamitti amanna amma akkamitti waajana janna qoy nuti qaalichi wallahi dhufee kolfee ju namichi duriyyee ta'uu isaan beekee bakka bataa wallahi namtichi duriyyee rabbii kee kakadha namni kun waa jedhaani muur ni andannaqaan wallahi jabaa namaati goobe nama cimaa wallahi lazii biroo xiyyama waan si gaafadhu dhaggeeffadhu anama wanni kun na dhibee jira beektaa miyyoon tunis ammaan tana islaamottee miyyoon tunis nama shari'aati maqaas xiqqeessuu hin qabnu silaa odoo yaaddee miyyoo tanaafis takka wanni ishii tana baalii ishii bootaa ishii kannuu qabda ture isa dura wal barte moo CV ishiin sheekha moo siitu dura wal bareen bonii jumaanu. Bonii yemaanu dura sheekha dura wal bareen. Durumaanu moo? Wallahi sheekha dura. Jechoon haasa akkasiin qabnu. No. Haasa akkasiin qabnu. Wallahi haasa akkasiin qabnu. Osoo maqaan feesbuukii isii bonii kanarra jiraati maqaa biraa irra ture. Okay, የመጀመሪያ ፍቅር ይደጋati kastaan. Waggaa lama tura yaa wallahi waggaa lama tura garuu waan akkasiin qabnu jechuun qoosaa mahama jechuun koomentii galtee jaalalti duraatu nama dogoggorsiifti bakka bar beekee jira bakka beekee jira dhis rakkoo so ka walitti gadi mulqanne bakka maasin jedhare akkas duba ammaati viidiyoo san galakkisutti hin gaabbine haqeen hin gaabbine viidiyoo galakkisummoo haqeen amma obboleetti qabdaa boru jirra bakka yoom dunaan beektu junu addunyaa tun agatti qaadha bilisa qi haquma hime garto konettuma yaaleetumaan godhe maaliif seetonni an godheef ustaazini kun gaafata akkana gadi baatee jette safaran talatti tanaa hin baa'u okay dhaga'u jirtaa nan dhagaa safara mi'atti tanaa hin baa'u anammoo mucayyoo tanaan hin fedha hayyee nama biraa hojii waan balleessin anammoo hojii waa balleessi waan ta'eefi hayyee tiga tahun si waan nolle kan jedhu okay kan bakka kan malama osoo nama biraa hojii taate wanni wal si wana guduf tokkolle okay namni biraa yoo akkanatti gabbaase ommas ati amma tiyyaa amanee bakka tan boodas yaa abbaan fedhe gabbaasaani yoo namni biraa gabbaase an kamaali jiru an kamaali jiru abbaan fedhe gadi baasaani hatto hatte yaa no moroni murada muraje nan ka bofa na daran ka tero mo ya
لا إله إلا الله زمن الآخر جربك أبروخي والله لازم زمن الآخر والله لازم سنوان سترتب الشيخ سيبران لا والله شيء كامل شنو قادر أنا خايش راني خجا جتار دوبا غابا كتي ديلا خنا مرة كتي سندور اللي والبيت أنت غابا شيء نخاير تمال في التريف تاتي نو تاب برغوتشو نكاسبو ها ولي قريا ودنگدو تيو ولي قريا ودنگدو ما aku madio jechuun akkuma isaa walitti dabalaman malee achi dura hariiroon taaptaap hin jiru. Qoy taaptaapin ollaanaa tun maal qabdi qoy tun wal maraachuma taati yaa. Mee abdii culullee gaafa dhumeessa. لا إله إلا والله ربي سنديس أبلي زخي والله ربي سنديسو أما نتي أما أنا سر وني هذا أنا شكي بلا خسا سينة جراج أما نتي أما حال لكون أنتو بينو بدي ورئيسة داد تلوتان كنا سيقول أجل كنا أني تلوتان قصتي أروما هذا بالبلتي أرسي ورارسيتي أنا أرسين كرو جارتي نمان إستويتا كلام والله لا